Maallaqaan isa kannuun deemtee ala bashannantee dhalaa biraan irra fuudhuuf deemta. Itu naa jiraachuu barbaadda butii barbaadda. Dhaabme aanaa miti dura amma ni xiyyeef gahaadha me amma ni xiyyeef gahaadha bar faaya fide anaa dalee duguri qa. Ani ji'a jahaaf kana jaallatee butii biyya akkana facaasu rogooti jechuudha sababa keeti. Wayi sirraa jaalladhan kanneen wayi faaya irraa jaalladhan kanneen dhiira mana keessa galfateen si'a. Lubbuurra dhaabbatimee dhiira jetteetis. Jiruuti diidee jirkamoo hin diine. Barsi maayif diigeen sin ta'e. Asituni haala akkam akka biriirtisa. Haala akkam biraan jiratas gabbaa egaa maal lubbuurra hin dhaabbatine. Lubbuurra. Eega. Wanta akkaan si ta'uu barbaadda. Jireenya kiyya jechuudha wayi bultii na diigde. Asii immoo waan biroo na taasisa hojjetu akkaan si ta'uu barbaadda. Maalittiin beekaree akkam akkanaa taatu haayi. Mukaan siif ifajjeesuu barbaadda. Ana ifajjeestus ifajjeessa qaamaan na dabdaan. Ifajjeesi. Ifin ajjeesu qaba maal ajjeesa malee. Ana moo maaf na ajjeeftaanis. Ayiwaa maal ajjeeta. Atu ta'ini feeta tiyya maal hin ta'in. Ati situ kararra hin jirre. Ija namatti hin baaftu bakka akka hunda lifaa hunda deemtee namatti hin deebitu. Lifaa hunda. Eega. Mee akkam akkaan si ta'uu barbaadda. Ambar waan takka garteeme waan irraa naaf iddee dhuftus hin qabdu. Waan irraa fuutee baatus hin qabdu. Waan tokko waan irraa hir'istu hin qabdu ayyee. Si galaame akkanatti. Akkanatti caljee kamatti hin bahu takkitti qabduun siree isaa fuudhee bahan. Ibiliisuu akka keetii miti ibiliisuma taatee hoo kaatee gusan. Lotoorii seetee kan hin si muradde. Silkii tiyyee barbaaddee oonlaayin irraa harkattee. Ji'a jahana janaa jente. Ana bara bol ati illee akkasuma ani illee akkasuma. Nagageeffan nama annasin. No ana qofa sin barbaanne bar. Haay. Ji'a jahana barbaaddee. Ati na barbaannaan waan si barbaade malee namni tokko wal barbaade an si barbaade ta'u ofiin ta'u. Wallachuu wal barbaannaan malee an si barbaade ofiin ta'u. Ani nan jaartiin qabasiin jiru ani nama akkam kan kabajaa qabu nan beektu. Garuu immoo ati kabajaa gartee kabajaa san dura raafate. Ji'a jahaaf kana jaallatee butii biyya akkana facaasu rogooti jechuudha sababa keeti. Wayi sirraa jaalladhan kanneen wayi faaya irraa jaalladhan kanneen wayi fuudheetiin isa si galchaan sin jee si tana jemne isi harkuun fedhu jettu. Garuu immoo ani waan ati yaadduusi wallaalee jira. Dhiira mana keessa galfateen si'a. Lubbuurra dhaabbatimee dhiira jetteetis mata. Bifaa akaanii mataa nama. Qamisa babatta. Qamisa maaliin baafadhaa miti? Mataan oogustee. Mataan si ooguse? Ganaan ammallee ganaan mataan ammallee si ooguse. Gana si oogutaa. Yoo ammoo waan hin jee qofa gootee qofa. Kanii fi mataan ooguse irraa xiqqaatu ta'u. Maaliin godhatu bira? Maallaqa beekame? Maallaqa isaan si fidaani maallaqa qabu. Gaafis hin qabu jechuudha. Maallaqa miti. Garuu ammoo gaafii takka qofa kanaa deemtu hin barbaadu. Maali gaafii sar? Eewwa. Hayya. Faayoodhaaf. Faayoo birattiin si galcha. Akka bira dhalta. Wayi eenyumaa xalabdeetuma na fiddeefu haa faayoodhaaf. Yoo xalabee fidee malee ati biratti galtu. Xalabdeen na fiddeefi? Xalabeen. Tabiraa godhiif akkas. Tabiraa. Sumaan godhuu fita. Hooyi ati naafuun taane isii bira na geessaa. Naafuun taane. Sana ati miti akkas naan jettu. Anaas siin jechuudha. Ni hubattaa? Akaayyaa. Ni hubattaa? Jechi kee akkam jechaa jirtu. Haa akkuma namni jedhu siin jechuudha gaati naaf hin taane bakka atu naaf hin taane deebitee faaya bira geessu biraa fitii fi dhala biti. Firteemi daleetu gadiif ka'a. Sumatanaan fuudhee achi geessee jechuudha. Akka ati mataa kana gara na galchitee shiishina gootee na ooguu kana jechuudha. Akka isii daleetu taatuun si godhutaa. Dhaabme. Maali dhaabme? Anaa miti dura amma ni xiyyeef gahaadha me. Amma ni xiyyeef gahaadha bar. Faaya fidee anaa daleetu godhi ka'a. Achooluu taasisa. Haasoo. Haasoo biriidha. Bareedaadhe. Diraamaa ajaa'iba qabda. Hayyaa tolcheetiimi. Akkana jettus barbaadu. Ati bara anaas si bulcha muusiitu na bulcha. Akkam barbaachisa? Ati na bulchitus dhiiftus baraan duraanis itti milaal yoo isii dhiiftee dhugaaressi daleetu naa goote akkasii wajjin jiraan naga. Ati na godhuuf feetame anis akkasiin dhuftee naa taatuun fada. Ati tun naa jiraachuu barbaadda bultii dhiibuu barbaadda. Ammoo yoo isii yoo bultii maaliif yoo na filattee naa hojii jiraatta. Yoo immoo naa hojii jiraatuun feene haa bultii teessan keessa deebitee teessaree maal rakkoo qabaayi. Ati jettuun taphee taanii nan keessa deebii taasisuun. Duba dhiiguuf deemtaa maa naan jettaa akka waan keessa jiru nama jirutti. Hayyee. Akkuma gartee ati bultii tiyya diidee san gartee diidee biyya laayisanii anillee ammoo jireenya hirree jechuudha si diigee biyya silaa qotaa amma naafeeti wal dhufne malee nallee hin garre nallee hin beektu. Walitti garuu kanaaf baatii mee qojjaasutti ranaa beektaan isiin beekaa
Eegaan si beek eegana beekte maal onni si kireefchi. Wanta akka maal na gargalcha ani waan itti naaf duraa walitti galle. Situ garagale situ fulana jijjiire. Isiidhaati taa'e mana keessa hin jennaa. Ani si kamittiin ishee mana keessa ilmaan irraa qabas hin jenne tabirootiin fuudhuu barbaada. Bakka fuudhi gaa fireechumaan. Hayi. Fuudhichumaan hafe. Eega. Jalqaba afaan tokko keessa arraba lamaa jira si bira. Ati idaanu ammaan tana waan dhufteefu anuma tuttuqxee na keessaa baasuu deemta. Eewa. Anuma tuttuqxee ambar jechuun maallaqaan asi kannuun deemtee ala bashannantee dhalaa biraan irra fuudhuuf deemta. Yoon godhe hoo xiqqaata. Maallan hayi akkam jechuudha. Duraan iyyaan yoon ta'e amma garuu tana booda hanga maallaqni si harka jiree gatee sufur yookaan duwwa deebuutti duwwa na beekta. Hanga duwwa yookaan zeeroo deebuutti jechuudha maallaquma ati gabdu. Ifin argee jira amma. If garte. If argee maallaqaan gaansan dura si kannillee garuu amma if argee hin jira. Akkati maallaqa makiyyaa narratti deemtee janaa jentee dhalaa irraa gabbuusu jirtu amma naagalee jira if argee bara. Ati maal taate? Namni si kannuun jiru. Bukkasii ati maal taate jechuudha. Ati maal taateetiin maallaqa sirraa bu'ee nama sirri jira jechuudha. Gaafa dhugaa mataa kee kana dura. Gaafa dhumee likkii jirta. Gaafa nas gaafa sirrii naa deebisuu jirta. Kanaafuu maal akkas hin jiru feetare amma. Sababni itti bare waan hin taane haasootu bultiiti jetti diite. San qofa lafa naa kaayite anillee sirraa hin deema. Sababa itti bultiiti jetti diite gartee nama diigisiin jee waan irra diide sababa eessaa akka telefoona fayyarkatte ji'a jahan tana duraa jechuudha waan ji'a jaha dura. Abuu mataan fayyaa sin qabu ammoo waan duraan hin duraa dhisite. Leelloo. Dadhabdee jirta. Har'a jechuudha. Amma mataan ogsin yoo feete. Ni himtaa miti ni himtaa. Yoo feete ni deemta. Ni himtaa miti ni himtaa. Maali? Ni himtaa. Himi. Maal jechuu? Ji'a jahan tana dura. Kun mataan hin ogsin gammaan tana. Ji'a jahan tana dura jechuudha silkii tiyya isaan kate. Eeggattaa'e. Maal gattaa'e? Gattaa'e. Maal meeqa deddeemta na Gaafa san jechuudha taa'e. Hayi. Gattaa'e. Maal? Maal sinta? Gattaa'e. Gattaa'e. Eewa. Eessatti hin maxxanse. Gaafa harkattisanii raajuu faayoodhaan adda baaseetiin faayoo jechuudha. Raajuudhaan adda baaseetiin bultii isaa laaqee isaa salatti hambisee ilmaanis facaasee isallee bira ari'aadhamu ati haroorri fe'e. Torbaan lamatti nama fuudhanii yookaan torbaan lama nama heerumanii san booda seerri adda baana jiru yookaan immoo akka fedhanitti funyaan ol qabanii haasawaa eessa jiru eessa dhageesse. Ammoo mataan na uwwee jira laa. Mataan sin oowwine mataan fayyaa isa qabaachuu jira naannoo waan akkana haasoita. Waan ji'a meeqa duraa sanii mataan na uwwisiniiti ta guyyaa jaha duraa tun beekwaan. Ta guyyaa jaha duraa hin beekwaan ta guyyaa jaha duraa tun. Saniifuu nama akkanaa biraan taa'u jira jechuudha. Nama waan guyyaa jaha duraa hin beekneen waan ji'a jaha gaafadhe jechuudha. Kamtu godhare. Nama akkanaa kana biraan taa'u jira jechuudha. Nama waan dabre waan ji'a jaha dhiisiti waan amata jaha waan ji'a jaha na himuu dhiisii waan guyyaa jaha na himuu dandeenye duraan biraan taa'u jira. Hayyee maal jechuun fayyadare? Saniifuu maraattuudha saniifin seeruu jira. Fayyaa qaba. Maraattuudhaaf. Fayyaa qaba. Fayyaa qabdi. Fayyaa qati. Duba kamitti sababa kamitti buutii fiitii bundi. Namni waa'ee guyyaa jahan beekni akkamitti jireenya amata jahate miti nyaata iyyeetii yaadan. Akkamitti yaaddame? Sangaa bariyyoo namni abbaan itti tasgabbeessee tasgabbaahee jireenya kun fuuldura naataa. Tasgabbeessi naan jiru. Tasgabbeessi birraayi. Sirraayi. Malee ana raayi miti. Eewa. Tasgabbiin sirraayi. Duba nama waa'ee ji'a jaha nama amata jahan beekni akkamitti amata jahatame eeggaddan. Sangaasumaatiif godhe sin jee baran. Ayyib akkan isiif godhee jiini anaas si godhe akkanaamin si godhee ji waan itti na gootiif naa himu. Tun ana osoo hin ta'in siif godhe. Naafi miin jee bare. Saniifuu amata jahatamiif akkamittiin si abdadee ta'a. Hayi duraan maada mana keetti dhiiftee yoo deddeemta. Maali? Akka kanaan jettu hin barbaadu. Maaliif hin jala ittiin taphate? Taniifi akkanaan si jala deemu goote ji'oota jahaaf jechuudha. Ji'a jahaaf silkiiti bikkaan irraa nama baatee osoo hin beekne footoo jijjiirrattee tajaajila jala turte seef. Ana raajuu miti. Hayi bayi ammallee narraa ka'ii deemati. Narraa ka'ii deemu taane. Hayi ammallee kanaan sitti as deebite. Duraan maal bojaartii ta'e dhiiftee yoo deddeemtu siin yoo deddeemta. Siin yoo deemu jira malee asin barbaanne boo ammallee ka'ii deemu. Akkaan si jala deemu si kana godhaa turte. Maal naan jette? Amma mana dhuftee yaa'iin akkasiin mataan dhoofsiin narraa ka'ii gabbeessisu jira bara. Kana jala jentee manatti hin sidan ta'eetteef akka mana godhuu deemte ilmaan kee dhiisii jetteef buutii tiyya facaasiteef akkaan faayoodha. Faayoo jechuudha. Hadiidaan sibiilaan sokketaan billawaan akkaan lubbuun dhaabbatu tana goote seehi leelloo. Abo ani jaartii ta'e dhiisitee Allah dantaa keetiin dhiftee duraan yoo deddeemteemi.
Dantaa Eh dantaan dura ta'e. ani anas yala deeme. Waan naa godhu waan ana baranna siin jee waan silaa siifin godhe jettisanii maaliif naa godhu? Khalas gaa duraan siifin godhate si adabaan taa'u dide gaa. Ani duban deebine duraanis si adaba keetiin gad taa'u dide. Akkam yaadamu. Mana keessa rafee ka'ee nyaadhee ka'ee tamam akkam akkan ta'u barbaada. Atus beekta haa giseenii fi waan mana keessa ayyoon mana keessa jiraachuu jirtaati jidduma sana jirtaa baramma. Leelloo dhugaa dubbachuu baanaan ammoo lubbuun teeraan taas keessatti haftee jirti. Wayi lubbuu maaltu naan bisa gaa. Akkam akkam haasa'u jirti. Akkam lubbuu Ani naan. bara sababni itti buutii xiyya facaate tun maali? As naa kanyaarra amma tasgaa. Himi. Jaaboo eessatti fidaan lubbuu maal bultii ta'e waan facaase duraan eefi. Isaan bitaan akkas. Duraan eefi bultii ta'e facaaftee baate. Leelloo marga akka namni wanti ijoo hin godhin. Gammaduraa jechuudha. Jecha bareedaa sitti haasa'u jira. Garuu ammoo jecha bareedaa nan sitti haasa'u sibira deebii dhabee jira. Maaliif naa deebistu naa deebisi. Kana booda immoo akka deebiitti gootu siin godhaa mi siin godha. Wanta kana gootu dirqiinis nan jaalachiiftu kana irraa bahee malee mana kiyyaa dubbii na wajjin godhin. Waan qopheeffattee jira jechuudha. Waan qopheeffisan as kaayi. Hayiiti as kaayi. Hayiiti as kaayi. Ana irraa deemis mana kiyyaa irraa deeme ammaa ta'e. An dubbii takka hin dhaqqabu mana kiyyaa irraa gabbee deeme. Waan qopheeffisan as kaayi. Irraa gabbee deeme. Leelloo marga namni wal jaalatu walii siin kirkiriin godhu. An dirqama ana maganaa sin jaaladhu kalaas. Siin jaaladhu. Sin jaaladhu. Bultii xiyya facaaftee jaalatti siin jaaladhu. Kalaas sin jaaladhu. Yoomi as gatai gun gatai yoomi as sin jaaladhu ta'e yoomi as ambar naa galtee jirti waan ati amma jecha amma jechuu teessu ana ji'a tokko duraan torba lama duraan argee jecha amma ati naa jecha jirtu maaltu si garsiise akkam waa sin jaaladhu maaliif hinjiin kana dura hunda sittiin taphachuu jira bultiin hanga bacaatu hunda maaliif ati jaalatatti jirtu jaalala sobaati jaalala sobaa anaani jaalala maallaqa anan jetta malee si ta jaalala maallaqa jirtu ani hanga ammaan tanaa si ilaalaa jiru ayyib maaliif yoo jette ati siififaa yoo jechuudha waliinlee bulchuu hin danda'u maaliif nutu waliin jiraachuu hin dandeenyu wanni hin dandeenyeef eega ati amala akkanaa qabu faayoodhaa sadii nan beeka akkamitti waliin isin bulchu waliin bulchuu hin dandeessu bar duraan usitti mee hin jiraane anillee yoo siif mijaa'ina bira teessaa yoo siif hin taane si bira teessa jeemi bar fixanne waan takka waan nuuf waliin nuuf hin qabnu amma bare wayyaa si biran teenye wayi si biran teenye maaliif garuu amma isaan akkan ta'u barbaada akkan shaarra galuu barbaada akkan mara dhuu barbaada akkan kararra biiguu barbaada akkan makiinaa hudduu bu'anii fofoo akkan makiinaa hudduu bu'uuf barbaada fuula dura dhiisee maaliif si godha moo kan qarree fiiguu ifiif goote maaliif si godha akkan qarree fiiguu godhuu ni danda'a ifiif goote jechuudha waan hedduu si dubbadde miti garuu ammoo yoonii fi sababa naaf himuu baatte akkanan deemee hararra galuu barbaadde malee waan itti kana gooti jechuudha itti yaadi sammuu keessatti deebisaan sirraa barbaada deebisaa deebisu. Maal sirraan deebisaa kamna irraa barbaaddaa miti namni bakka waan takka murteeffadhu sin jeetin murannoo lachuu ditte. Lameen naaf galu iddee barbaadu. Yookaan taa'i yookaan deemi jennaan baate garuu deemicha filatte. Taa'i jettee miti. Akkaanan taa'u sinna godhaan jirti makiinaa fi petroola barbaada guuna sin hin beekuudhaan jetta. Eessa ooltee maaliif deemtee gaafiilee akkana namni gaafatu naaf faayoo tararra wal dhabe tamam lammaffaa bultii jala dhiisitti garummaa si sanbira dabartee ati bari seeraan ati yookaan karoorri ati naa seerti yookaan karoorri ati naa tumte jechuudha faayoo dhiisii mana keessa dhiisii ilmaan fudhu kottu jette akkas jechuun kee jechuudha akkanani ilmaan sirra gannaqee booda ilmaanii fi gannaqeetiin deemaa feetutti dalagaduu gabbaa shaarratti kararra jiraadha jechuu deemate. Sababa san nama akkana siituu kana jechuudha waan ati tumattee waan ati karooraa qabattee hanga ammaa taana naa seeraa turte naa kaayaa turte kana akka deebiitti gootuun barbaade leelu amma si wajjin dubbachuu hin barbaadu. Laa amma akkasii miti eessa deemtare boofeeta. Asii olmoo asii ol akka mataa kee gara dagalchuu barbaada. Laa jira koon qaboote maaliif fajjeessin hin jenne maqaa mataa keetti balleessin hin jenne taa'ee rakkoon qabu kottu. Anamma boruu ganama hidha biisaa miti boruu ganama gaafileen ammas gaafadhe sanaaf jechuudha irra deebii akka itti kalituun barbaada. Tamaam leellahu. Hayyee taa'i gama rakkoon qabu. Dhageessee miti deebii akka itti gootuun barbaada. Taa'ee ramman deebii. Boruu ganamatti jechuudha. Yeroodhaan miti immoo nagetti. Kottu qaama. Haay hulaa bane fiigaa kotee jiraa'u. Haay gurbaan kun yeroo akkam na gurgudu jira.
maal haasa'u jira awwaan inni godhu deemu kanaa hin beekne. Hayi gaafii itti yaadinaa deebisinaan jedha. Taanuu bubbuleetiin deebisuuf jira. Akkam barbaade inni akkam nu godhu fedha dhiiroo. Waan isaa laleetiin diraamii ammaan ta'e ganaa maallaqa inni baatirraa maallaqa torbaarraa maallaqa na jechaa bidiruu na jechaa oolu kanaa miti ganaa bishaan haayilaandii 100 kan nu taa'u isaa.